Nageenya Rabbanaa isiniif haa ta'u akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamuuf jaallatamoo Arboor Online School guyyaa har'aa dhimma hojii tokko waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e qabadhee isinii dhiyaadheera hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya horaa bulaa. Baga nagaan gara waldaa Fiqir Ma'addii dhuftan. Fiqir Ma'addii nuhiif mala kennaa wal irraa fudhachuu karaa sirrii fi qulqulluun jireenya uummataa leenjiidhaan ilaalchaan mallaqaan akkasumas eenyummaa waliigalaa mala ittiin jijjiirruudha. Raawwii waliigalaa gara tooftaa waldaa Fiqir Ma'addii yoo dhufnu itti gaafatamummaan nuti qabnu tokkoffaa jalqaba irratti $50 yookiin qarshii 2,500 qarshii Itoophiyaa guyyaa 21 nama tureef kennuu fi beekamtii fudhachuu namoota lama akka nu waliin hojjetan taasisuudha. Kana jechuun obboleeyyan hiriyoottan keenya namoota waliin baranne fira aanaa aalii ta'uu danda'a namoota garagaraatiif carraa kana kennuu. Yeroo waldaa kanatti raawwiidhaaf adeemnuu fi itti makamnee kennaa kenninutti mee fakkeenyaa namicha isaa afuraffarra jiru isaa kennaa harkarraa qabu san taanee bakka sanitti dhufaa fudhannu. Isaa walitti namichi koofiyaa godhate jira. Isatti aanee namichi itti aanu jira kan uffata gurraacha uffate. Isatti aanee jalqaba irratti namichi kennaa fudhataa jiru qarshii 2,500 kan xiyyaan itti agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf yeroo galmaa'uudhaaf gara siistama kanaa dhufnu kallattumaan biiroo isaa irratti weebsaayita isaa irratti yeroo galmoofnutti namicha nu ol afraffaasan kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha biiroon isaa. Nutis kennaa kan kenninu isa jalqaba irra jiru saniif kan ta'u ta'a jechuudha. Qarshii 2,500 kennaa kennuudhaan iddoo qabanna. Akkuma kennaa kennuudhaan iddoo qabannetti torbee jalqabaa keessatti yookiin immoo guyyoottan 5 jalqabaa keessatti namoota lamaan keenyaaf akkamitti akka carraa kana kenninu akkamitti ofii kennaa carraa kana akka arganne itti himuudhaan namoota lamaan keenyaaf ibsa gahaa ta'e kennisiisnee ibsa gahaa ta'e erga fudhatanii booda nu waliin akka hojii eegalan taasisna. Namoota lamaan keenya isaanis eenyuuf kennaa kennan yoo jenne namootaan isaanirraa olitti yoo lakkaa'aman afuraffarra jiraniif isaan dabalatee isaaniif kenna jechuudha. Yeroo kanatti akkamitti akka lamaan san arganne namoota lamaan keenya san itti himna. Waan ofii hojjenne san kooppii akka isaan taasisan itti himna jechuudha. Isaanis namoota lamaan ofiisaniif carraa kennu. Namni lamaan keenya sun lamaan namootaan afuriif yeroo carraa kennan namootaan afran sun eenyuuf kennaa kennan yoo jenne nu ol namicha jiru tokkoof nama nuyi guyyaa jalqabaa affeersaniif kan kennaa kennan ta'u jechuudha isaanis. Sababni isaa irraa gadi yogguu lakkaa'ame afuraffarra jiran waan ta'eef isa dabalatee yeroo irraa gadi lakkaa'aman. Kanaaf namoonni afran ijoolleen lamaan keenya carraa kennaniif sun namootaan lamaa ofiitiif carraa yogguu kennan ta'e tokkoon namootaan 8 sun tarree nurraa afuraffarra jiran nurraa tokko jennee lakkoofnee ijoollee lamaan kennan lama ijoollee afurii saniin sadaffaa isaan 8 afuraffarra nurraa gad afuraffarra jiran sun $50 yookiin immoo $50 irraa hanga $400 tokkoon isaanii kennaa kan nuuf kennan ta'u jechuudha. Kana jechuun qarshii 2,500 baay'isuu 8 gara akkaawuntii keenya dhuunfaatti kan nuuf galchan ta'a jechuudha. Yeroo jalqaba iddoo kanarra galmoofnu saayitichi waa hanga 5 nu gaafata. Imeela keenya, teessoo keenya, bilbila keenya, akkaawuntii baankii keenya. Awaashin ta'uu danda'a, baankii daldala Itoophiyaa ta'uu danda'a, baankii Oromiyaa Intarnaashinaala ta'uu danda'a, Wagaaganiin ta'uu danda'a. Akkaawuntii dhuunfaa keenyaa iddoo sanirra kan goonnu ta'a jechuudha. Yeroo kanatti jedha kallattumaan qarshii 20,000 keessan ni argattu. Hojii xaarii bu'aa keessanii qarshii 20,000 keessan argattanii jirtu nuun jedha. Akka fakkeenyaatti namni guyyaa jalqabaa galmaa'ee torbaan jalqabaa keessa nama lamaaf yoo carraa kenne torbaan itti aanu nama lamaan isaas carraa nama lamaaf yoo kennan namoonni afran sunis carraa isaanii torbaan sadaffaa irratti namootaan 8 saniif kennan ta'an guyyaa 21tti kennaa nama isinii olii sanii kennitan kan jedhu. Kana fakkaata namoonni raawwii afran kana raawwatan haala salphaa ta'een mallaqa isaanii hojjetanii hojii isaanii ittiin milkaa'u ta'u jechuudha. Kanaaf hojiin afran raawwiin jalqabaa dhufanii ibsa fudhachuu ibsa qulqulluu ta'e fudhachuu lammaffaarratti kennaa kennuudhaan iddoo qabachuu sadaffaarratti namootaan lamaaf carraa kennuu afuraffaarratti namootaan lamaan carraa kennitaniif saniif akka isaan deebi'anii carraa kennan haala ittiin carraa argatan itti himuudha. Sana booda kallattumaan gara qarshii 20,000 marsaa afuraffaa irraa argachuu kennaatti kan adeemnee marsaa jalqabaa raawwannu ta'a jechuudha. Kana booda kan jiran marsaaleen akkam ta'u laata? Tokkoon marsaalee kana booda jiranii irra deddeebii yookiin immoo qarshii arganne sanirraa kennaa lammataa kennuudhaan gara sadarkaalee itti aanutti kan dabarrudha. Marsaa lammaffaa irratti namni qarshii 20,000 raawwii xumure tokko
qarshii 20,000 argateerraa namicha gaafa guyyaa jalqaba galmaa'uu kennaa kenneef saniif ammas deebi'ee qarshii 7,500 kennaa kennuun iddoo isaa san iddoo jalqaba irratti galmaa'e san irraa qarshii 60,000 fudhachuuf kennaa gara olii kennaa. Ijoolleen isaaf kennaa kennan ijoolleen isarraa gadee afuraffaarra jiran sun qarshii 20,000 argatanirraa isaanis gaaf 20,000 ofii xumuran isaafis qarshii 7,500 deebisuudhaan isas gara sadarkaa itti aanu gara qarshii 60,000tti kan ol guddisan ta'a. Namni tokko marsaa sadaffaa irratti qarshii 60,000 argateerraa qarshii 25,000 kennaa namicha isa guyyaa jalqabaa kenneef saniif kan jalqaba irratti 2,500 kenneef kan yeroo itti aanu 7,500 deebiseef saniif kennaa kennuudhaan marsaa isarraa afuraffaa san warroottan isaafis 2,500 akkasuma 7,500 kennaa marsaa lammaffaa irratti kennan saniif marsaa sadaffaa irratti innillee jararraa qarshii 25,000 akkuma ofii isaatii namicha isaa ol marsaa afuraffaarra jiru saniif kennaa qarshii 25,000 kenne isaan 8 irraa qarshii 25,000 fudhachuudhaan gara qarshii 200,000tti kan marsaa sadaffaa xumuratu ta'a. Marsaa afuraffaa irratti namni tokko qarshii 200,000 argate sanirraa qarshii 125 namicha guyyaa jalqabaa qarshii 2,500, 7,500, 25,000 marsaa sadaffaa irratti deebiseef saniif qarshii 125 deebisuudhaan ofii isaatii immoo tokkoon ijoolleen isarraa marsaa afuraffaa irraa gad jiran kanneen qarshii 2,500, 7,500, 25,000 fi kennaafii turan sun isaafis kallattiidhaan qarshii 125 deebisuun isa gara marsaa afuraffaa xumuruutti ceessu jechuudha. Yeroo kan innis qarshii miiliyoona 1 kan argatee marsaa afuraffaa isaa raawwatu ta'a. Marsaa shanaffaa fi marsaa isa xumuraa irratti qarshii miiliyoona 1 argateerraa qarshii 250 namicha guyyaa jalqabaa qarshii 2,500, 7,500 marsaa lammaffaa irratti 25,000 marsaa sadaffaa irratti 125 marsaa afuraffaa irratti deebisaniif qarshii 250 marsaa isa xumuraa shanaffaa kanarratti isaaf deebisuudhaan gara ofii isaatii qarshii miiliyoona 2tti guddata. Innis ijoolleen isaa gadee irraa gaditti marsaa afuraffaarra isarraa jiran sun tokkoon isaanii qarshii miiliyoona 1 argatan irraa 250 isaa deebisuudhaan 250 baay'isu 8 qarshii miiliyoona 2 ta'a waan ta'eef yeroo kana marsaa isaa shanaffaa ni xumurata. Kana booda hoo maaltu isa eeggata kan jedhuuf namni qarshii miiliyoona 2 xumure tokko sadarkaa yookiin immoo isteeppiiwwan 5 dhaabbanni kaayisaniin ala bahuu hin danda'u. Dhaabbanni yeroo kanatti galatoomii jedhee isa kan geggeessu ta'a jechuudha. Xumura irratti namni tokko ji'oottan 5 xumuraa yookiin immoo marsaa shanaffaa dhumaa irratti fakkeenya ji'a 5tti yoo ta'e galii waliigalaa qarshii doolaara 65,600 yookaan qarshii miiliyoona 3,280 kan walitti qabatu ta'a. Kana jechuun tokko qarshii 20,000 jalqabaa 60 itti aanu 200,000 itti aanu miiliyoona 1 fi miiliyoona 2 xumura walitti yoo ida'u qarshii miiliyoona 3,280 argachaa ture. Kanarraa qarshii 7,500 qarshii 25,000 qarshii 125 akkasumas qarshii 250 baasee jira. Haftee waliigalaa san qabachuudhaan fudhatee kan gaggeeffamu ta'a. Yeroo kana saayitichi namootaan qarshii 2,500 kennuudhaan hanga sadarkaa shanaffaa xumuraa deemanii miiliyoona 2 xumuratan tokko isaaniitiin ofirraa haqa. Lammata namni tokko irra deebi'ee akka hariyaatti miseensa hariyaa ta'ee gama dhumaattiin deebi'ee qarshii 2,500 kennaa kennuun deebi'ee hojjechuu danda'a. Yeroo kanatti garuu akka guyyaa jalqabaa siistama hin ijaaru. Sababni isaas yeroo jalqabaa hedduu xaareetiin siistama ijaaraa ture. Nama lama affeeraa ture. Namoota lamaan san to'ataatiin namoonni lamaan sunis lama ofii akka to'atan taasisaa ture. Sababa kanaan sadarkaa milkaa'ina isaa isa xumuraa gahee jira jedha. Yeroo irra deebii qarshii 2,500 kennuudhaan akka hariyaatti jalaan deebi'ee galmaa'ee hojjetu namoonni kunniin deebi'aniitiin guyyaa miiliyoona 2 isaanii xumuran kan isa waliin dalagan ta'a. Kanaaf siistamuma jalqaba ijaaresaniin irra deebi'ee miiliyoona 2ffaa ofii isa lammaffaaf isa sadaffaas isa afuraffaas hojjechuu danda'a. Jalqabarraa guyyaa 20 xumurirraa qabee kaffaltii raawwii isarraa eeggamutu jira. Kanaan ala jechuudha. San jechuun tajaajila argate kanaaf dhaabbatichaaf paarsantii 2.5 kan kaffalu ta'a. Qarshii 20 argateerraa doolaara 10 yookiin immoo birrii 500 kan itti aanee qarshii 60 argaturraa immoo
doolaara 30 yookiin qarshii 1500 qarshii 200,000 argaturraa doolaara 250 yookiin 12,500 qarshii miliyoona 1 argaturraa doolaara 500 yookiin immoo qarshii 25,000 doolaara 1,000 yookiin immoo qarshii 5,000 qarshii miliyoona 2 xumura argaturraa kan dhaabbatichaaf tajaajila argateef kan kaffalu ta'a jechuudha. Sababni dhaabbatichi gibira kafalaadha. Dhaloottan torban boodaatiif hambaalee ofitti amanamummaa ijaaruu namoonni hedduun baay'inaan akka fayyadaman dandeessisuudhaaf qabeenya addunyaa irra deebiidhaan raabsuudha. Hawaasa itti gaafatamummaa dhuunfaa fi ofitti amanamummaa qabu horachuudha. Hiyyummaa balleessuu fi addunyaa guutuu irraa jireenya dhiirotaa, dubartootaa akkasumas kan daa'immanii fooyyessuudha. Kaayyoon dhaabbata kanaa inni guddaan. Waldaan Fiqir Ma'addii kun Fiqir Ma'addiin kan dhuunfaa keessaniiti. Kan waliiniiti. Weebsaayitiin kan deeggarame, sooftuweeriidhaan kan deeggarame, ofumaan kan of dalaguudha, kan hojjetuudha, awutomaatika. Iddoon kan hin daangeffamne, iddoo kamittuu dalaguu dandeenya. Itoophiyaa jirraa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa jennee iddoon kan daangeffame kan hin ta'ine jechuudha. Iddoo kamittuuyyuu dalaguu dandeenya. Hawaasa kennaa kennuudha. Tola ooltummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Dhaabbanni waldaa Fiqir Ma'addii kun jechuudha. Namni kamiyyuu iddoo kamiyyuu ta'ee hojjechuu kan danda'u. Dhiira, dhalaa, xiqqaa, guddaa odoo hin jedhin, adii, gurraacha, saala, amantii odoo addaan hin qoodin eenyummaanuu bakka jirurraa dalaguu kan danda'udha. Waldaan kun waldaa dhuunfaa giddugala leenjii tooftaa kennaa fedhii irratti hundaa'e Yefiqir Ma'add itti gaafatamummaan isaa murtaa'e. Kun moggaasa maqaa isaati. Amaariffaanis akkasumatti maqaan isaa Yefiqir Ma'add በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የስጦታ ሲስተም ስልጠና ማዕከል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንግሊፋኒስ የፍቅር ማዕድ ትሬኒንግ ሴንተር ቤዝድ ኦን ኢንተረስት ጊፍቲንግ PLC moggaasni maqaa isaa afaan kamiinuu Yefiqir Ma'add jedhama. Dhaabbanni kun iddoo irraa hundaa'etti hayyama hojii daldalaa kan qabudha. Asuma godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa biiroo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa hayyama hojii daldalaa argate. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda gurmuu lakkoofsa biiroo 313 kan jedhu irratti hayyama hojii daldalaa baasuudhaan yeroo ammaa hundee dhaabbata isaa as godhuun hojii kana hojjetaa kan jirudha. Dhaabbanni kun mootummaa irraa beekamtii argachuun hawaasa isaa akka hin miine qorannoon irratti adeemsifamee hayyamni kun kennameefii jira. Kana qofaami waraqaa ragaa galmeessa daldala bu'uura labsii kanaatiin kan argatedha. Itti aanee waraqaa ragaa galmeessa daldalaa kana cinattis hayyama parsantii 10 kaffalaa ta'uu isaas hayyama daldalaa ni qaba. Akkuma nama dhuunfaa tokkoo tiin nambar yookiin immoo lakkoofsa adda baafannoo gibira kafalaa ta'uu isaa maqama isaatiin maqaadhuma waldaa kanaatiin kan baafatee qabu ishaaraa kennuudhaan godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda gurmuu lakkoofsa biiroo 313 irratti hayyama hojii daldalaa kan argachuun gibira kaffalaadhaas. Dhaabbanni kun hayyama kalaqa hojii sammuu isaatiin uumuu irraa kan argate koopiraayitii irraa yookiin immoo hayyama mirga maxxansuu seeran eeggamaadha jedhu irraa hojii uumaa ta'uu isaatiin hojii kana ofii isaatii uumuudhaan hayyama kana argatee jira. Hayyama kana yeroo argatutti namni biraa fakkeessee pilaatfoormii akkanaatiin yookiin immoo hojii akkanaa kanaa wal fakkeessuudhaan irratti hojii biraa dabalata baasuudhaan hojjechuu akka hin dandeenye seeran akka isa gaafachiisu yakka akka ta'es beekamtii dhaabbata kanaaf kennee jira. Dhaabbanni kun Itoophiyaa qofa keessatti miti addunyaa guutuurratti dalaguu danda'a. Isiniin jedhee akkuma jalqaba irratti isiniif tuquu yaalitti hayyama kanaan biyya kamirraa ta'ee iddoo kamirraa ta'ee adii dubbataa, adii hojjetaa, adiidhaan eessattuu hojjechuu kan danda'udha jechuudha. Dhaabbanni kun baga gammaddanii baga gammannee sadarkaa kanarratti hayyama akkanaa qabaachuu isaatiin deebi'ee immoo hojii adii dalaynee adii argannu ta'uu isaatiin xumura irratti nuti yoo maal taasisnee ulaagaa torban kana yoo nuti guunne dhaabbanni immootu ulaagaa jaansan maal nu taasisa kan jedhuuf viidiyoo kana gara xumura isaa irratti iskiriinshot godhuudhaan yookiin immoo dhaabuudhaan tokko isaa dubbisaa. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhee xumuree jira goola beeraa. Yaada fi gaafii qabdan kamiyyuu namoottan isin affeeranii carraa kan akka argattan isin taasisanii gaafadhaa. Gaafii kamiifuu deebiin jira.
yaada kamiifiyyuu mariin jira. Horaa bulaa deebanaa. Arboor Online School subscribe godha. YouTube kana waliif daddabarsaa, share waliif godha. Yaada ijaarsaa, daandii milkaa'inaa, tokkummaa, ciminaa fi qananii keenyaaf. Arboor Online School.